Yaalam zarfee waalaw fiigicha daandiraa kiiloomeetira 10 boru Vaalensiyaatti dorgomuun riikaardii fooyyessuudhaaf eeggamti. Dorgommii daandiraa kiiloomeetira 10 Vaalensiyaa kanaatiin Yaalam zarfee waalaw bara darbe daqiiqaa 29 fi sekondii 14 shaampiyoonii dorgommichaa ta'uudhaan riikaardii ofishee qabattee turte. Yaalam zarfee dorgommii kanaan borus riikaardii ofishee qabattee turte kanaan fooyyessuudhaaf yoo eeggamtu kamsa darbe dorgommichaadhaaf gara Vaalensiyaa imaltee jirti. Yeroo dhiyoo keessa dorgommii daandiraatiin riikaardii fooyyessuudhaan qabxii gaarii galmeessaa kan jirtu Yaalam zarfee waalaw maaraatoonii Hamburgii fi London irrattis injifattee jirti. Atleetonni daqiiqaa 31 gadi qaban shan dorgommii kanarratti kan hirmaatan yoo ta'u atleetonni Keeniyaa Viitoorii Chepengeno, Jessica Chelengaat fi Naomi Chepengeno dabalatee kan Uganda Sarah Chelengaat akkasumallee Seletaa Chesang morkattoota jajjamoo ni ta'u jedhameetu eegama. Morkii dhiirotaatiin immoo atleetonni daqiiqaa 27 gadi qaban sadii dorgommii kiiloomeetira 10 Vaalensiyaa kanarratti dorgomuun dorgommicha ni cimsaadhaaf yoo eeggamu atleetonni Keeniyaa tilmaama injifannoo argatanii jiru. Wancaa chaaniin har'a gareen biyyaalessa Itoophiyaa Moozaambiik wajjin taphata. Dursaan taphattoota garichaa Masuud Mohammad dorgommichaaf qophii gahaa goonee jirra jedhee jira. Qopheessituu sirnicha Aljeeriyaa waliin ramaddii jalatti kan ramadame gareen biyyaalessaa Itoophiyaa har'a waaree booda Moozaambiik waliin taphata. Guddee 26 irraa kaasee dorgommii kanaaf qophii kan eegale gareen biyyaalessaa Itoophiyaa gara Morokoo imaluun qophii guyyoota 8 achitti taasiseen tapha madaallii ga'umsaa 2 Morokoo waliin taphatee ture. Roobii darbee gara biyya qopheessituu dorgommicha Aljeeriyaa kan imale gareen biyyaalessaa Itoophiyaa guyyoota 2 achitti shaakale. Dursaan taphattoota Masuud Muhammad taphataan garee keenya keessaa miidhame waan hin jirreef taphattoonni martuu haala fooyyee irratti argamu taphichaaf akkaataa barbaachisuun qophoofne jedhe. Gareen Afrikaa martuu ciccimoodha kan jedhe Masuud Aljeeriyaa garee Afrikaa cimaa fi qopheessituu sirnichaa waliin ta'uun garuu ulfaataa ta'uus himeera. Haa ta'u malee xiyyeeffannoon garichaa tapha jalqabaa har'aa kanaan qabxii galmeessuu akka ta'es eereera. Taphataan sarara ittisaa garee biyyaalessaa Itoophiyaa Chaaloo Taammanaa qophii hangammaatti taasisaa turreen hanqinaa fi cimina keenya barree tapha har'aa kanaaf qophoofne irraa tapha har'aa injifannee jalqabbii keenya akka bareechinuu shakkii hin qabu jedheera. Torbee lama oliif dorgommichaaf biyyaa fi gara Morokoo imaluun qophii gaarii taasisuu kan himan leenjisaan garee biyyaalessaa Itoophiyaa Hubatu Abaata taphattoonni isaanii miira gaarii irratti argamuu dubbatan ibsa miidiyaaf kaleessa kennaniin gareen keenya garee waancaa Afrikaa irratti qabannee dhiyaanne waliin wal fakkaataadha kan jedhan Hubatuun kanas dhufneef ga'umsa qabnu hundaa baafnee agarsiisuuf jedhan. Taphattoota dhaabbiidhaan fayyadaman 4 sababa miidhamaatiin osoo garichatti hin dabalamin hafaniin alatti warreen gara Aljeeriyaa imalan qophii ta'uu himan leenjisaan Hubatu Abaata. Yeroo sadaffaaf waancaa chaan irratti kan hirmaatu gareen biyyaalessaa Itoophiyaa yeroo lama kana dura hirmaatee ramaddicharraa osoo hin darbin hafuun isaa ni yaadatama. Bara 2014 waltajjicha irratti erga hirmaattee bara kana yeroo lammaffaaf kan hirmaatu gareen biyyaalessaa Moozaambiik akkuma biyyoota biroo tapha madaallii ga'umsaatiin of cimsuun har'a geette. Gareen keenya waggoota 9 booda gara waltajjichaatti deebi'uun nu gammachiiseera kan jedhan leenjisaan Moozaambiik Cheekiiniyoo Kundee taphni ramaddii jalqabaa tapha kamuu caalaa murteessaadha jedhan. Kaayyoon isaanii inni duraa tapha har'a garee biyyaalessaa Itoophiyaa waliin taphatan injifachuu akka ta'ellee Kundeen himaniiru. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa tapha ramaddii jalqabaa isaa waaree booda sa'aatii 10 irraa eegaluun istaadiyoomii Neelsan Maandeellaatti Moozaambiik waliin taphata. Dorgommiin waancaa chaan marsaa 7ffaan kaleessa qopheessummaa Aljeeriyaatiin eegale. Tapha baniinsaatiin tilmaama shaampiyoonummaa kan argatte Aljeeriyaan Liibiyaa mo'attee jirti. Habtaamu Tamruu. taphattoota liigii biyya isaanii keessatti taphatan qofa kan hirmaachisu dorgommiin waancaa chaan kaleessa Aljeeriyaatti jalqabeera. Sirna baniinsa dorgommichaa irratti ministeerri muummee Aljeeriyaa Ayman Ben Abdarrahman, pirezidaantiin FIFA Gianni Infantino fi kan konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa Patrice Motsepe argamaniiru. Tapha baniinsa dorgommichaa darbii kaaba Afrikaatiin biyyoota ollaa walii ta'an qopheessituu dorgommichaa Aljeeriyaaf Liibiyaa walitti fide olaantummaa Aljeeriyaatiin goolabame. Tapha istaadiyoomii Neelsan Maandeellaatti morkatame kanaan biyyoonni lamaan boqonnaa dura yaaliiwwan gooliitiin dabaalamanii morkii bayeessa mul'isanus galchii malee adda bahan. Boqonnaa deebii Aljeeriyaan taphicha to'achuun caalmaa fudhattee mul'atteetti. Kanaanis taphataan sarara gidduu Liibiyaa Abdul Qaasim Raajab kubbaa gara duubaatti yeroo deebisu dogoggora hojjateen goolii eegaan Liibiyaa Mu'aadalaa fi kubbaa yeroo to'achuuf jedhutti taphataa Aljeeriyaa Ahmed Mahoussi irratti balleessaa raawwateen abbaan murtee taphichaa peenaalitii kennan. Peenaalitii Aljeeriyaan argatte kan daqiiqaa 57ffaa irratti Ahmed Mahoussi numti rukutee goolii galcheen Aljeeriyaan injifatte.
Ahmed Mahus istaadiyeemii haaraa maqaa Neelsan Maandeellaatiin moggaafame kanarratti goolii galchuun taphataa jalqabaa ta'eera. Daqiiqaa jalqabaarraa eegalanii taphicha to'achuun fooyyee kan turte Aljeeriyaan harka 64 kubbaa to'achuun Liibiyaarra daran fooyyee turte. Erga goolii keessummeessanii booda galchii qixxeessituu argachuuf carraaqaa kan turte Liibiyaaf dursaan taphattoota biyyattii Ali Ramadaan rukuttaa rogaarraa kubbaa bira geesse gara gooliitti yaale. Utubaan goolii jalaa deebise carraa Liibiyaan itti qixxaattu ture. Leensaan Aljeeriyaa Maajid Buugaaraa taphicha booda yaada kennaniin xiyyeeffannoon garee Liibiyaa ittisarratti ta'us nuti karoora injifachuu qabannee gara dirree seenne boodarra milkoofneerra jedhan. Mo'atamuu isaanii itti gadduu kan himan ammoo leensaa garee biyyaalessa Liibiyaa Koorentiin Maartiinsidha. Deeggartoota ishee 40,000 fuulduratti Liibiyaarra kan aante Aljeeriyaan injifachuu isheetiin ramaddii A Itoophiyaan keessa argamtu kana qabxii 3 dursu eegalteetti. Aljeeriyaan tapha ramaddii marsaa lammaffaa Itoophiyaa waliin, Liibiyaan ammoo Moozaambiik wajjin taphatu. Waancaa CHAN kanaan ramaddii baadhaa har'a Riippaabilikni Deemokiraatawaa Koongoo, Yugaandaa, Koodiivuwaar ammoo Senegaal waliin morkatu. Oduma wancaa CHAN keessa osoo hin bahin taphattoonni garee biyyaalessa Morookoo wancaa CHAN irratti hirmaatan gara Aljeeriyaa imaluudhaaf yeroo dheeraadhaaf buufata xiyyaaraa Raabaat turanis hin milkoofne. Waldhabdee siyaasaa biyyoota kaaba Afrikaa Aljeeriyaa fi Morookoo gidduu jiruuf bara 2021 irraa eegaluun imalli kallattii biyyoota lamaan gidduutti dhorkamee ture. Kamisa darbe Morookoon yeroo imalli kallattii Morookoodhaa gara Aljeers yoo hin jiraanne wancaa CHAN qopheessummaa Aljeeriyaatiin kaleessa eegale irratti hin hirmaadhu jettee turte. Kaleessa waaree booda immoo imalli kallattii Raabaatii gara Aljeersii fi haalli mijachaa jira waan jedhameef miseensonni garee biyyaalessa Morookoo buufata xiyyaaraa Raabaatitti eegaa turanis dubbiin akka yaadame waan hin taane buufata xiyyaaraa Raabaat gallakkisanii deemanii jiru jedhame. Dhimma kanaaf fala barbaaduudhaaf hojjechaa kan turan pirezidaantiin CAF Dr. Patrice Motsepen pirezidaantii FIFA Gianni Infantino wajjin Aljeeriyaadhaa gara Morookoo Raabaat imalanii turani. Guyyoottan muraasa darbaniif dhimma kana furuudhaaf hooggantoota Aljeeriyaa wajjin hojjechaa ture kan jiran pirezidaantiin CAF Dr. Patrice Motsepen hooggantoonni Aljeeriyaa kun dhimma birmadummaa biyyaatii akka ittiin jedhanis himanii jiru. Dr. Patrice Motsepen biyyi kamiyyuu dambii CAF kabajuu akka qabu akeekkachiisanii jiru. Yaadni kun immoo Morookoon dorgommicha keessaa kan of baastu yoo ta'e adabbiin ishee eeggachuu akka malu akeekas jedhamee jira. Yeroo duwwaan liigota gurguddoo Awurooppaatiin wal qabatanitti gaafan darboota taphachimaa Seerii A Itileetiin kaleessa Naapooliin Yuventus injifachuun garaagarummaa qabxii 10 liigicha dursuu eegale. Torbee 19ffaa liigichaatiin isteediyoo Diego Armando Maradonatti Juventus kan keessummeesse dursaan liigichaa Naapooliin 5-1 injifate. Lammiin Naayijeeriyaa Victor Osimhen ga'umsa olaanaa mul'iseen gooliiwwan 2 galchuu bara dorgommii kana walumaa galatti goolii 12ffaa Seerii A Itileetiin galchuun baay'ina goolii hedduu galchuu liigichaas dursaa jira. Vareetieliyaan Amir Rahamini fi akkasumallee Elif Elmas gooliiwwan tokko tokko Naapooliif yoo galchan Angel Di Mariyaan goolii Juventus mo'atamuu jalaa hin baraarre galche. Waggoota 33 booda shaampiyoonii Itilii ta'uudhaaf imalaa kan jiru garee Luciano Spalletti amma qabxii 47 gaachuun garaagarummaa qabxii 10 liigicha dursaa jira. Taphoota 8 darban walitti aansuun injifatee kan ture gareen Massimiliano Allegri leenjii Juventus immoo qabxii 37 sadarkaa lammaffaarra jira. Seerii A Itilii kanaatiin har'a Lecce, AC Milan, Inter Milan, Hellas Verona wajjin ni taphatu. Premier League England darbii Manchuaniin har'a waaree booda sa'a 9 fi walakkarraa eegaluudhaan Manchester United Old Trafforditti Manchester City keessummeessa. Darbii kaaba Londoniin immoo boru galgala sa'a 1 fi walakkarraa eegaluun Arsenal dursummaa isaa cimsachuudhaaf dirree ofiitti Tottenham Hotspur wajjin taphata. Premier League England torbee 20ffaan har'a taphoonni hedduu yoo taphataman darbii Manchual 189ffaan istaadiyoomii Old Trafforditti Manchester United fi Manchester City waliin taphatan xiyyeeffannoon eegama. Red Devils Manchester United taphoota 8 darban dorgommii hundumaa walitti aansanii injifachuun ammoo Pep Guardiola fi taphattoota isaanii dhiyeenya ga'umsa gaarii mul'isuuf rakkataniif yaaddoodha. Manchester City jalqabii bara kanaa goolii hedduu morkataa isaanii irratti galchuun sodaa
hirmaachisaa turanis taphoota 8 darbaniin garuu ga'umsa sana dabaluun itti ulfaachaa jira. Ta'us Peep Gaardiyoolaan darbii Maanchuwaaniin taphoota 6 Old Trafford irratti injifachuun riikardii qaban tapha har'aa kanaanis injifannoon goolabuu danda'uuf tilmaama argateera. Injifannoon Peep Gaardiyoolaan Old Trafforditti Manchester United irratti galmeessan harka lama kan Itihaaditti galmeessan irra caala. Erik ten Hag Manchester United bifa haaraan fooyyessuun taphoota 4 darban Premier League Englandin walitti aansanii injifachuun daandii injifannoo irratti argama. Tapha kanaan ga'umsa kilaboota lamaan cinaatti taphattoonni sarara fuulduraa kilaboota lamaanii Erling Haaland fi Marcus Rashford injifannoo kilaba isaanii keessatti ga'een baatan ni eegama. Premier League England bara kanaan goolii 21 kan galche Erling Haaland taphoota lamaan darbanii goolii hin galchine. Marcus Rashford ammoo taphoota 6 walitti aansee goolii galchuun darbii Maanchuwaan 189 kanaaf qophaa'aa jira. Manchester United taphoota 4 shaampiyoonii Premier League Englandin mo'ameera. Taphoota kanneen giddu galeessan goolii 16 fi 6 mo'ameera. Pep Guardiolaan tapha 500ffaa isaa Manchester City dursan kanaan ga'umsi taphattoonni isaanii waancaa Karabaa'uun Southampton irratti mul'isan akkamiin fooyyessuun xiyyeeffannoo tapha kanaati. Taphattoota hedduus tapha kanaan akka jijjiiran Pep ibsaniiru. Pep Guardiolaan taphicha ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennaniin ga'umsa Southampton sanaan itti fufnaan darbii Maanchuwaan injifachuun hin yaadamu jedhan. Xiinxalaan ispoortii Chris Sutton ga'umsi Manchester City dhiyeenya laafaa ta'uyyuu Pep Guardiolaan tooftaa isaaniin tapha kana injifatee Old Trafford ni deebi'a jedhan. Manchester Cityn waancaa addunyaa booda imala gaarii irratti hin argamu kan jedhe Chris Sutton garuu injifannoo goolii 6 fi 3 dagachuun hin danda'amu jedhe. Taphichi har'a sa'aatii 9 fi walakkaatti taphatama. Har'uma Liverpool Brighton waliin taphata. Jurgen Klopp tapha jalqabaa bara kanaan Anfield Roaditti Brighton waliin goolii 3 fi 3 qixa ba'uun ni yaadatama. Leenjisaan Liverpool Jurgen Klopp taphicha ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennaniin yeroo kanatti rakkoo miidhamaa qabaannus tapha kana ga'umsa gaariin akka injifannu nan amana jedhan. Tapha kanaan Virgil van Dijk miidhamaan Liverpooliif hin taphatu. Taphichi sa'aatii 12 taphatama. Everton Southampton, Wolves West Ham United, Nottingham Forest Leicester City waliin har'uma taphatu. Darbii London 193ffaadhaan Arsenaal fi Tottenham walitti fidee akeektuu shaampiyoonummaa ta'uu malaaf eegama. Arsenaal bara kana taphoota liigichaa 14 injifatee 2 qixa ba'uun 1 qofa mo'ame. Garaagarummaa qabxii 5niinis liigicha dursaa jira. Tottenham irraas qabxii 11 fagaatee argama. Jalqabbii barichaan Arsenaal goolii 3-1 injifachuun ammoo ammas Tottenham irratti xiinsammuu injifannoon akka morkatan ni gargaara. Kilaboonni lamaan taphoota 192 waliin taphataniin Arsenaal 80 injifachuun caalmaa qaba. Tottenham 61 injifatee 51 qixa ba'anii. Antonio Conte garaagarummaa jidduu isaanii jiru kana dhiphisee hirmaannaa waltajjii Awurooppaa keessaa akka hin baaneef tooftaa akkamii Mikel Arteetaaf of qopheessan waan eegamuudha. Bukaayoo Saakaa miidhama salphaa isa mudate irraa bayyanachuun ni taphata jedhameera. Newcastle Fulham waliin, Chelsea Crystal Palace waliin boruma taphatu. Oduu keenya xumuraatiin oduun Lionel Messiin jijjiirran gara kilaba Saudi Arabiyaa Al Hilal imaluudhaaf jedhu soba ta'uu xiinxalaan kubbaa miilaa Spain Gulen Balagiyoon ifoomse. Cristiano Ronaldoon gara Al Nassr imaluu isaatii wal qabatee Lionel Messiinis carraan gara Saudi Arabiyaa imaluun ni jira jedhamuudhaan gabaafamaa ture. Qeessi ganna 35 lammii Arjentiinaa Messiin jijjiirra gara Al Hilal taasisuudhaaf kaffaltii hanga yuuroo miiliyoona 300 olii kaffalamuudhaaf dhiyaatee ture jedhame. Xiinxalaan kubbaa miilaa Spain Gulen Balagiyoon oduu Lionel Messiin jijjiirran gara Saudi imaluudhaaf jedhu sobaadha jedhe. Al Hilal gaafii jijjiirraa Messiidhaaf dhiyeessee hin jiru. Waliigalteen PSG wajjin qabu xumura bara dorgommii kanaatti goolabamus Messiin waliigaltee isaa kilabicha wajjin dheeressuudhaaf hojjechaa jira jedhe Gulen Balagiyoon. PSG'n torbeewwan muraasa keessatti Messiin waliigaltee dheeressuun Paaris akka turu ni ifoomsas jedhame. Lionel Messiin badhaasa Ballon d'Or bara kana fudhachuudhaaf carraa bal'aa akka qabu kan eere Gulen Balagiyoon fedhiin Lionel Messi ammatti Awurooppaa keessa turuudhaas jedhee jira. Bara 2021 Barcelona irraa gara Paaris kan imale Lionel Messiin taphoota liigii France 54 Paris Saint-Germain taphatee gooliiwwan 24 galcheera. Xumuramu gabaabsoo oduuwwan jijjiirraatiin wal qabatan biraan ga'uudhaaf Newcastle United taphataa sarara gidduu garee biyyaalessa Portugal fi Wolverhampton
Ruben Neves fudhachuudhaaf hojjechaatiin akka jiru meel gabaasa jira. Waliigaltee ji'oota 18 qofa kilabicha wajjin kan isaafu kanatti Chelsea mo'ite amma taphoota 9 darban keessaa tapha tokko qofa kan mo'atan Graham Potter gaggeessuudhaaf fedhii hin qabu. Sana caalaa ga'umsi kilabichaa kan hin fooyyofne yoo ta'e taphattoota hin barbaachisne kilabicha keessaa baasuudhaaf Todd Booliin karoora qabudhamee jira. Arsenaal mo'ite waliigaltee taphata Shakhtar Donetsk Michael Mudryk xumuruudhaaf ofitti amanamummaa qaba jedhameeti jira.